Oromoo Arsii Oromoo Tuulamaa yeroo walitti dhufanii akkaataa kanaan wal simannaadhaa fi dargaggeessaaf dargaggeessa walitti dhufanii wal keessa dhufanii kan qeerroo gamaa gamanaa walitti dhangalaasanii dubbii amantaatiin gargar hin baanu jechuudhaan gama kanaan magaalaa Dodolaa keessatti walitti baatee abbootiin gadaa gama gamaa gamanaa walitti waan kana wal keessa simachoo wal jechoo waan kana godhaa jiranii kanaaf kun gocha diinaatiin amantaadhaan gargar hin baanu jechaadha wanni kunniin kan godhamaa jiru. Wanni gamaa dhufaa jiru Oromoo Tuulamaa fi Maccaa Arsii warra amantaa kiristaanaa qabanidha. Kan gamanaan jiru kunniin immoo Oromoo Arsii kan amantaa musliimaa qabanidha. Diinni shira dalageen gargartee karaan gargar hin baasu kan jiruudhaan kallattii kanaan walitti dhufeenyi kan godhame.